he was promised $7 billion, and he comes and he tells us, he tells me actually, and I said, why are the West giving you $7 billion? Oduu teenyaa jalqabaatiin Biltsiginnaaf TPLF ifatti waraana eegaluun dhagahame. Oduudhumaan wal qabateef galgala arraa baheen immoo TPLF gama biraatiinis lola guddaa banuun dhagahameera. Uummata miiliyoona waraanaan kan duguugan gareen lamaan arra ifatti lola seenuu Ajaansi France Press yoo gabaasu, miidiyaaleen idil addunyaa Al Jazeeraaf BBC dabalatee hedduun oduu tana mirkaneessaniiru. Lola guddaa arra TPLF fi Biltsiginnaa jidduutti dhalate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad $7 biliyoona waadaan galamuu fi ifatti natti himeera jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Gama biraatiin Ministeerri Muummee duraanii Mallas Zeenaawiin waggaa 15 dura waan akeekkachiise akka qabu kaasee Jawaar, Abiyyi garuu balaa sana jalatti kufuu dubbataniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun magaalaa Mahooniitti sakatta'insa tasaa taasifameen sibiilonni taaworii humna elektirikaa olaanaan hataman 500 ol to'atamuun ibsame. Bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madaggeessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Biltsiginnaa fi TPLF ifatti waraana eegaluun dhagahame. Oduudhumaan wal qabatee fi galgala arraa baheen immoo TPLF gama biraatiin lola guddaa banuunis dhagahameera. Uummata miiliyoona waraanaan kan duguugan gareen lamaan arra ifatti lola seenuu Ajaansi France Press yoo gabaasu, miidiyaaleen idil addunyaa Al Jazeeraaf BBC dabalatee hedduun oduu tana mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan mootummaa federaalaatii fi humnoota Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamuu maddoota oduu Faransaay Ajaansi France Press fi Reutersiitu maddoota dippiloomaasii garagaraatiif tikaa wabeeffachuun gabaase. Kaaba Itoophiyaa bakka naannoleen Amaaraatii fi Tigraayitti waldaangeessanitti jalqaba torbaan kanaarraa eegalee walitti bu'iinsi deemaa jiraachuun deddeebiin gabaafamaa tureera. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e bakka Tsallamti jedhamu naannoleen Amaaraatii fi Tigraay kan kooti jechuudhaan irratti wal falmaa jiranii fi naannoo to'annoo naannoo Amaaraa jala jiranitti ta'uu kan ere maddi Ajaansi France Pressiif yaada kennan. Lolli kun guyyootaaf gaggeeffamaa jira jedhan maddi tikaa tokko haalli isaa ammatti hammaataa deemaa jira jechuun dabalanii ibsan. Dabalataan maddi dippiloomaasii maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne Ajaansi France Pressitti akka dubbatanitti humnoonni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoota Amaaraa waliin wal lolaa jiru jedhan. Maddi kun itti dabaluudhaan guyyoota darban keessa walitti bu'iinsaawwan akka turan kan mirkanaa'edha. Haa ta'u malee arra kamisa waa'ee haala jiru wanti beeknu ammatti hin jiru jedhan. Gorsaan dhimmoota Afrikaa bahaa Ministeera Muummee Abiyyi Ahmad obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa galgala fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti namoonni dhuunfaa dheebuu aangoo qaban TPLF keessa jiran Tigraayin gara waraana marsaa biraatti galchuudhaaf sochii taasisaa jiru jechuun afaan Tigriffaan barreessanii turuu gabaafnee turre. Jiraataan naannoo sanaa tokkoo fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko Ajaansi France Pressiif yaada kennaniin walitti bu'iinsi gaggeeffamuu mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee AFP'n raayyaa ittisa biyyaatiif TPLF'if gaaffii dhiyeessee deebii eegaa jiraachuu hime. Haaluma wal fakkaatuun Reuters madda dippiloomaasii eeruudhaan torbaan kana keessa Tigraay lixaa keessatti walitti bu'iinsi akka ture kaasuun walitti bu'iinsi kunis raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota Tigraay jidduutti kan gaggeeffame akka ta'e eere. Walitti bu'iinsicha ilaalchisee mootummaa federaalaas ta'e bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay haga ammaatti garuu waan deebisan hin qaban. Kana hordofee daandiin qilleensa Itoophiyaa balalliiwwan Tigraay fi gara Tigraayitti taasisu sababa karooraan ala ta'een addaan cituu imaltootaaf ergaa barreeffamaa gabaabaan kaleessa erga beeksiseen booda guyyaa har'aa kamisa balalliiwwan addaan citaniiru. Itti gaafatamaan biiroo tiraanispoortii naannoo Tigraay obbo Taaddalee Mangistuu dhimma kanarratti yaada kennaniin balalliin kun addaan cituu mirkaneessanii odeeffannoo bal'aa garuu akka hin qabne dubbataniiru. Haalli kun immoo walitti bu'iinsi hammaachuu agarsiisaa jedhameera. Akkuma ganamaarraa gabaafnee turre immoo gama biraatiin mootummaan federaalaa humnoota TPLF keessumaa gaggeessitoota irratti haleellaa qilleensaa raawwachuudhaaf yaadaa jiras jedhameera.
Dhimma kana hordofee mootummaa federaalaatiif humnoota Tigraay jidduutti waraanni kun guddachuu danda'a yaaddoo jedhuun jiraattonni naannoo Tigraay maallaqa isaanii baafachuudhaaf gara baankiiwwan naannichaatti deemaa akka jiran Reuters gabaaseera. Wal dhibdeen kun kan hammaateef ijoo miidiyaalee idil addunyaa kan ta'e tibbana haleellaan qilleensaa Tsallamtitti raawwatamuu hordofeeti. Akkuma eda gabaafnee turre waraanni naannoo kanatti dhalachuu bira dabre mootummaan federaalaa dirooniidhaan haleellaa cimaa Tsallamtitti raawwatee ture jedhame. Haleellaan mootummaan federaalaa raawwate kun ammoo humnoonni TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuu hordofeeti. Oduudhuma dhimma kanaan wal qabatee fi galgala arraa baheen immoo wayyaaneen Affaaritti ammaas haleellaa biraa banuun dhaga'ame. TPLF gama raayyaa Mahooniitiin Affaar irratti haleellaa meeshaa waraanaa cimaa raawwachuun galgala arraa gabaafameera. Jiraataan naannoo sanaa tokko dhimma kana ilaalchisuun yaada kenneen arra sa'aatii booda irraa eegalee keessumaa naannoo sa'aatii 9 irraa jalqabee haleellaa meeshaa waraanaa cimaan gaggeeffamaa jira jedheera. Dhimma kana irratti deebisaa kan laatte paartiin Geetaachoo Raddaa TPLF waraana ifatti banteetti jedheera. Kana qofa utuu hin taane waliigaltee Piriitooriyaa ifatti cabsiteetti jechuun paartiin Geetaachoo Simirriit jedhamtu ibsa baafteetti. Lubbuu dargaggoota Tigraayin taphachuu dhiisaa kan jette Simirriit ibsa saatiiwwan dura baafteen gareen diigumsaatii fi shiraa kun gaaffii haqaa fi sirrii ta'e ummata akka haguuggii ajandaa siyaasaa dhiphoo isaaf maqaa ummataatiin fayyadamaa tureeraa jedheera. Waa'ee tokkummaa naannootii fi dhimma namoota qeerraa buqqaanii osoo lallabaa jirru qabatamaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuudhaan duula waraanaa nageenya ummata Tigraay balaadhaaf saaxilu wayyaaneen eegalteetti jetteetti Simirriit. Walumaa galatti waraana amma eegaltaan hatattamaan dhaabaa kan jette Simirriit waraanni kun hin dhaabbatu taanaan ummanni keenya balaa jala jira jetteetti. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiyyi doolaara biiliyoona 7 waadaan galamuu fi ifatti natti himeera jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Gama biraatiin ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawiin waggaa 15 dura waan akeekkachiise akka qabu kaasee Abiyyi garuu balaa sana jalatti kufuu dubbata Jawaar. Jawaar kana kan dubbatanaaf gaaffii sa'aatiiwwan dura Addis Standard damee afaan Ingiliffaa waliin taasisaniin ture rakkoo biyyattii dabalatee dhiibbaa humnoonni alaa ergaa biyya aangootti dhufe biyyattii irraan turan addatti dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatee waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffatee waadanuu kaaseera Jawaar. Namni siyaasaa kun rakkoon Itoophiyaa mudate keessumaa yeroo ammaa warri Arabaa ittiin biyyattii taphachaa jiran kun tasa waan uumame akka hin taane kaasuun itti yaadame kan godhame ta'uu dubbatan. Abiyyi Ahmad aangoo erga qabatee eegalee waan hunda ilaalaa turreerraa ka jedhu Jawaar ofii kooti waa'ee keessoo Itoophiyaatti taphatamuu addatti ammoo Araboonni itti taphachuu dubbisaa tureeraa jedhan. Taphattoota ijoo dhimma biyya keessaa keenyaatii fi akkasumas galoo galaanaa dabrees taphattoota biroo waggoota 7-8 dabraniif bal'inaan gara biyyoota kanneenitti imalanii waliin haasa'eetiin beekaas jedhan. Addatti qaamoota gama dippiloomaasiitiif nageenyaatiin wal argee dhimma kanarratti haasofsisee jira jechuun ibsanii hubannoo hamma tokko gaarii qabaachuu kaasu. Dhufaatii ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin wal qabatee humnoonni baha jiddu galeessaa nageenya biyya keessaati dandeettii diinagdee isaanii cimsachuudhaan sana booda dhiibbaa isaanii sadarkaa tokko ol butanii hawwii isaanii piroojeektii gochuudhaaf daangaa isaanii bira dabranii gama gaanfa Afrikaatti ilaaluu jalqabaniiru jedha Jawaar. Jawaar Mohammad afgaaffii isaa kana keessatti dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmad duuba kallattiidhaan biyyoonni alaa akka jiran akeekuun dhugumaan jarri UAE osoo inni aangoo hin qabatin isallee fudhataniiru jedhan. Isaanis guutummaatti isa fudhachuu bira dabranii dhuunfaan isa fudhatanii sana booda biyya teenyaas fudhataniiru jechuun guutummaatti isa to'achuun akka biyya to'ataniitti himan. Kanaaf fakkeenya ka jedhan Jawaar Mohammad taateewwan bara 2018, 19, 20 yoo ilaaltan hundi isaa bu'urri yeroo sana kaa'ameera jechuun gaa'illi Abiyyiif UAE durumaa jabaa ta'uu akeekan. Asitti hariiroon UAE fi Abiyyi Ahmad yeroo hunda kan nama dhuunfaati malee kan biyya bu'uureeffatee mitis jechuun falman. Dhugaan jiru immoo adeemsa keessa gaa'illi Abiyyi Ahmadiif UAE diigamuu akka malu akeekanii amma yeroo wal hiikuu dhufaa jira moo gaa'illi sun jabaatee itti fufuuf jira laata jechuudhaan itti fufanii biyya keenyaaf wanti lama ammoo ta'aa jira jedhan.
Jawaar Mohammad yaada isaanii kennaniin. Kunis miidhaa kan geessisan ta'uu ibsuudhaan dorgommii marsaa lamaa dhufaa akka jiruu fi addatti ammoo siyaasa biyyattii balaa irra kan buusan ta'uu dubbatan. Tokko dorgommii humna guddaa humnoota gurguddaa jidduutti taasifamuudha akka jedhan Jawaar biyya keenya qofa utuu hin taane addunyaan guutuun waan ta'aa jiruun raafamaa jirti jedhaniiru. Kunis guddina Chaayinaa dabalaa jiruu fi sirna Ameerikaa of to'achuudhaaf rakkachaa jirus ni qabnaa jedhan. Kanaaf kun addunyaa raasaa jira dhugaadha naannoon keenya kanarraa bilisaa miti nuti daran balaa kanaaf yookaan ammoo guddina Chaayinaatii fi dhiibbaa Ameerikaatiif saaxilamoodha jedhan. Kanuma waliin humnoota jiddugaleessaa saffisaan guddachaa jiran addatti ammoo naannoo teenya to'achuudhaaf hawwii guddaa qaban kanneen naannoo keenya hunda keessatti wal waraansatti bobba'anis ni qabnaa jedhaniiru. Kanaafuu humnoota gurguddoo garagaraa wal dorgomaa jiran jidduutti rakkattoota taaneerraa ka jedhan Jawaar akkasumas ammoo humnoota jiddugaleessaa yeroo tokko of danda'anii socho'aa jiran yeroo tokko ammoo humnoota gurguddoo waliin ta'uudhaan socho'aa jiran jidduutti Itoophiyaan balaa keessa seenuu ibsaniiru. Itoophiyaadhaaf yeroo nutis jeequmsa keessoo hamaa keessa jirrutti kun ta'aa jiraachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa ka jedhan Jawaar yeroo hooggansa akkas ija gabaabbatuun bullutti immoo naannoo yookaan ammoo biyyi teenya kan dur caalaa haalli isii akka hammaatu ifaa jedhan. Jawaar Mohammad afgaaffii kanaan hooggansi amma jiru dursee ilaaluu waan hin dandeenyeef kallattiin kiyyoo ji'oopolitikaa keessa seeneera jechuunis falman. Ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiin waggoota 15 dura waa'ee balaa kana akeekkachiisee ture ka jedhu Jawaar mallattoon akeekkachiisaa kun namoota dargaggoota ta'aniifillee yeroo sana ifa ture jedhan. Rakkoo ammaa tana silaa hambisuun inuma danda'ama ture ka jedhan Jawaar garuu kanaa mannaa murtii gadhee fi hooggansa ija gabaabbatuun biyyattiin suuta suutaan gara dirree qiyaamaatti harkifamteetti jechuun Abiyyi Ahmad himatan. Dhimmi laga Abbaayyaa immoo haala nama dhibuun qaama biraatiin qabameera ka jedhu Jawaar siyaasni Abbaayyaa qaama waliigaltee Abrahaam taasifameera jechuun Israa'elii fi UAE hunda akka hammatees ibsan. Rakkoon achirraa eegale mee seenaa tokko isiniif haa himu jechuun waa'ee laga Abbaayyaatiif seenaa beeku dubbatan. Kun bara 2019 waan mudateedha ka jedhu Jawaar Abiyyi Ahmad Raashiyaa deemuudhaan yeroo sana Alsiisii waliin waliigaltee duraa mallatteessee gara Itoophiyaatti deebi'eera jechuun waan ture yaadatan. Imala isaa booda doolaara biliyoona 7 waadaan galamuu fi dhufee nutti himeera ka jedhu Jawaar qabatamaan anatti himeeras jedhan. Ani immoo maaliif doolaara biliyoona 7 siif kennan jedheen Abiyyi gaafadhe. Deebiin isaa immoo yaada koo waan jaallataniif ture jechuudhaan anaaf deebise. Anis ammoo deebiseetiin yaada kan kee kam jaallatan jedhee yoon ani gaafadhu yaada maddammarii ture jechuudhaan Abiyyi natti himeera jechuun dubbatan. And Abiy goes to Sochi in Russia. He signs the preliminary agreement with Al-Sisi. He comes back to Ethiopia. I don't know if you remember this incident where he was promised $7 billion and he comes and he tells us, he tells me actually. And I said, why are the West giving you $7 billion? His answer was, because they like my idea. Which idea? He said, the Madambar idea. Dubbiin akkasii anaa fi ka tokkollee hin qabu ka jedhan Jawaar anis duubatti deebi'een yeroodhuma sana qorannoo eegalee dippiloomaatota waliinis ta'e garee namoota adda adda ta'e waliin haasawa godheen ture jedhan. Wanti kun guutummaatti hidha laga Abbaayyaa waliin akka wal qabatu nus yeruma sana hubanne jedhan. And I went back, I did research, I had a conversation with diplomats and with a different group of people that we realized that all this thing was connected to GERD. Haasawa amma pirezidaantiin Ameerikaa godhaa jiranii wal qabatee wanti amma pirezidaantii Tiraamp dubbataniif hojjetan kamuu waan haarawaa miti ka jedhan Jawaar dhimma laga Abbaayyaatiif wal qabatee Tiraamp dhiibbaa akkasii amma dura godhaa ture ta'us garuu mootummaan Itoophiyaatiif hawaasni Itoophiyaa haalaan cimaa ture jedhan. Keessaa wal dhibdee siyaasaa baay'ee qabaannus ce'umsa jeequmsaa keessa darbaa turreerra jedhaniiru. Lola hedduus ofirraa ittisuu dandeenyeerra amma garuu keessoo keenyaan hawaasummaadhaan gargar baaneerra siyaasaadhaan gargar baaneerra nageenyi keenya bakka dur ture hin jiru dhiibbaan amma dura cimaa hin turre. Tiraamp marsaa lammaffaa amma aangoo harkaa qaban garuu baay'ee aggaammii yookaan dhiibbaa gaggeessuu danda'a jechuun dhimma laga Abbaayyatiin wal qabatee dhiibbaa dippiloomaasii dhufaa jiru sodaatan Jawaar. Dhugaan jiru sababa adda addaatiin baha jiddu galeessaa keessatti Gibxiif mararfannaan tokko tokko akka jiru ifaa jedhaniiru. Amma nuti Itoophiyaan qaama dorgommii siyaasaa baha jiddu galeessaa taaneerra ka jedhu Jawaar Itoophiyaan
Itoophiyaan gama Emireet akka jirtu ifa ture. Kanaanis waraana Sudaan keessatti Itoophiyaan UAE waliin hirmaachaa jirti. Gama biraatiin Saudiin gama isheetiin faallaa UAE dhaabbachuudhaan mormii ishee itti fufteetti. Inumaa Emireet naannicha keessaa baasuudhaaf Saudiin yaalaa jirti. Amma Saudiin Ijipti cinaa dhaabbachuudhaaf illee dantaa guddaa qabdii jedhan Jawaar. Ammuma Ijipti waliin wal qabna, dabreessa Ameerikaa waliin wal qabna, dabalataan ammoo Saudii waliinis wal dura dhaabbannaa jedhan. Jarri kun walitti ni dhufu, sun ammoo gamtaa humna guddaa qabu ta'uun ifaa jedhan. Addatti ammoo sadarkaa dhiibbaa maallaqaa, dhiibbaa dippiloomaasiitiif dhiibbaa nageenyaa sana guutummaatti mormuuf dandamachuun rakkisaadha jedhaniiru. Oduu biraatiin magaalaa Mahooniitti sakatta'insa tasa taasifameen sibiilonni taaworii humna elektirikaa olaanaan hataman 500 ol to'ataman. Daandii Allamaaxaa Mahoonii haga Maqaleetti sibiilonni gurguddoon taaworii humna elektirikaa 230 kV ta'an diriirfaman kanneen asiin dura hatamuun dhokfaman 500 ol kan ta'an qabamu isaanii humna elektirikaa Itoophiyaatti dameen nageenya riijinii kaabaa beeksiseera. Itti gaafatamaan hojii eegumsa nageenyaa bu'uuraalee misoomaa Konoleel Margaa Saffaa sibiilonni daddabarsoon kun naannichatti yeroo baay'ee hanni irratti raawwatamuu ibsan. Naannoo Tigraay keessumaa godina Kibbaa aanaa Raayyaa Azabootti rakkoon magaalaa Mokkonnaniif naannoo ishee keessa jiru yaaddeessaa yoo ta'u, hojii suphaa idilee cinaatti nageenya bu'uuraalee elektirikii mirkaneessuudhaaf hordoffiin addaa taasifamaa jiraas jedhan. Akka ibsa koloneelichaatti sakatta'insa tasaa magaalaa Mokkonnanitti taasifameen meeshaaleen tilmaamaan gatiin isaanii ammaaf hin ibsamin sibiilonni taaworii 500 ol ta'an qabamuun akkasumas ammoo shakkamtoonni 5 kanneen dhimmicha waliin wal qabatan jedhamaniif baajaajiin tokko to'annaa seeraa jala ooluun himanni irratti banameeraa jedhaniiru.